Hayyee nageenyi badhaadhaa kan fayyuma jecha viidiyoo haarawaa qabannee dhufnee jirra. Viidiyichi maal irratti xiyyeeffataa jettan leetarii fa'aa xalayaa wayii barreessuudhaan ingiliffaadhaan yoo barbaaddan giraamerii irratti rakkoo qabaa maalii qabaa jettanii akka hin rakkannee fi karaa salphateen biiroo gurguddaa ta'e keessatti akka isaan barreessuu dandeettanii fi biiroo gurguddaa tokko keessatti fakkeenya dhaamsa ergachuu barbaaddanii wayim ingiliffaadhaan dhaamsuu dabarsuu barbaaddanii erga wayii leetarii wayii barreessuu barbaaddanii giraamarii na rakkisaa jettanii yaa'u akka hin rakkannee fi bakkuma jiraattan teessanii akkana fayyadamuu akka isaan dandeessanii fi akkamiin settaap akka wanaa ilaallutu hojiin jalqaba irratti as bannee achi booda maal goonaa ishee more tools ka jedhu kan seennaa more tools eegaa seennee booda extensionii seennaa jechuudha. Firefox dha applicationii banee fayyadamaa jiru. Yaa'u Chrome irrattis ni ta'a kan fayyadamtan hunda irratti ni ta'a. Step wal fakkaatu kanaan deemuu dandeenya jechuudha. Achi booda immoo as keessatti extension bakka jedhu kan yommuu dhufe grammarly.com jennee barreessina. Grammarly.com itti barreessite hedduu jiraachuu kan itti addaasii dhufa. Ammaaf bareedaan kamii kan jedhu kanarratti beekamu. Haa ilaalluuti. Achi booda add to Firefox jennaan jechuudha. Okay, add nu ta'ee dhufee jira. Grammarly irratti addaa goonuu jedha. Jettaan add jettee akkasitti private keessattis raanaa ta'u jettee ofii jettaan. Achi booda activate goonaa jechuudha. Fakkiin asirratti dalaguuf yaa'u login gochuu waan biraati miti. Login eegalee booda date. Okay, nu banamee jechuudha. Keenyaaf amma xalayaa wayii barreessuu barbaadde ingiliffaadhaan leetarii wayii. Xalayaan kee kanaa jennuuti. Booda immoo sirrii miti Grammarly. Wanti kun maqaan balleessuu waan hin taane barreessite bakka rakkattuu yookaan bakka birrii baastan hin birdeemtu manuma keessatti illee barreeffachuu dandeetta. Asirratti hangaffinnaa jechuudha maal qabaa. School ta'uu qabaa jedhee si argisiisa laal. Sirriidha. Anattu beekaa akkasitti akka dogongoraatiif kaa'ee. Fakkeenya bakki kunis easy ta'uu kan qabu ani immoo aar godhee jira. Akka inni sirreessin argisiisudha. Irra gootee kun olaal easy ta'ee jira. Easy godhee haala ammaa argitan kanaan sirreeffachuu dandeenya. Fakkeenya oonii kanarratti yoo ta'u inni ta'uu qabaa jedhee si sirreessaa jechuudha. Kun duraan isinitti aarii kanarrattis immoo tuttuu easy ta'uu qabaa jedhee si sirreessaa jechuudha. Grammarly kamtu sirriidha kamtu sirrii hin ta'in waan jedhan tokkoon akkasiin itti himaa jechuudha. Akkanaan sirreeffattanii xalayaa keessan guutumaan guutuutti sirreessitanii ergachuu dandeettanii jechuudha. Yoo viidiyoon kun fayyadaa gaariidha jettanii yaaddan ta'e laayik godhaa, koomentii godhaa jalatti peejii kanallee sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.